Assalamu alaikum ashama arkafune kabajamtoota furdoftoota waan kushuu jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi isinaa qaqqabu jecha egaa waan kun har'a maalluuf qabattee dhuftee jechuu dandeessanii komentii tokko argeetanii hojjetuuf illee ka'ee yoo kabajaan nama gaafate kabajaa sanaan immoo namaaf deebisuun dirqama waan ta'eef caaltuun ilmoo ishee argatuudhaaf hedduu tokko gammadee jira jechuudha. Isinii olitti gammadee agaimummaan kana harqutti jechuudha. Maaliif waan illee ilmoo qaba ilmoo ishirraa amata dheeraa jechuu dandeessu baatii dheeraaf adda fagaatanii jiru. Kanaaf iyyuu immoo ilmoo ishii qaama guutuu argatuu ishiitiif hedduu tokko gammadee jechuudha. Yaa'u akka beekamu yeroo baay'ee kaameeraa fayyadamuun baay'ees nan gammachiisu waan dirqama taate ol baasa malee namni waan hedduu qaba. Nama jechuun kitaaba barreeffamee jechuudha. Maaliif iyyuu iccitee hedduu jira waan hundammoo sooshaal miidiyaa irratti hin baafamu. Kanas ta'ee sana nama maal jechuu barbaade hedduu tokko gammadee jira jechuudha. Garuu immoo ani gaafa ishiin rakkattus gaafa ishiin abaaramtu sanis wajjin arrabsaanii ture ni beektanii arrabsoon kun arrabsoo jibbaa miti isinillee nadaran arrabsaanii turtanii arrabsoo jibbaa osoo hin taane arrabsoo onnattee jajjaba taatee ilmoo ishii kanaaf mana ishiilleetti bulfattu akka gorsaati malee kun jibbaa yookiin arrabsoo biraa miti osoo arrabsoo jibbaa taane taatee beerumaa hafnaayyuu hundi keenya jechuudha caaltu. Egaa akkuma beekamu ani caaltuuf garuu irra caalaa ilmoo ishii ka argatte kanarra gaafa ishiin magaalaa kana gadhiiftee ummata kana bineensa kana jalaa baateen gammadaaf. Maaliifuu caaltuun akkuma beektan miskiinummaa ishiitiin borullee tariyoo hajjiin mana hidhaa sanaa bahe inumatti deebiti waan kun maal jette jedha uma deebiti an kana ammallee irra deddeebi'ee ishis waqqasuu yookiin ishis arrabsuun barbaadu waan hundaa waan dhufu kan waliin laallu ta'a jechuudha. An caaltu jibbaa ishii miti kan inni viidiyoo sirraan dalagni keessaan bilbilee baga gammaddee jedheenii jajjabeesseenii waa hedduus gorseenii na hafla isaaniillee naani waamamee ture dhaquun barbaanne annan gammachiisu bakka akkasii baay'ee jechuudha. Kun uumama kiyya ani bakka cidhaa yookiin bakka sirbaa kana bakka maalitti baay'ee argamuun fedhu kanumaaf hafe malee waan biraa miti jechuudha. Haadha daa'imaati immoo bakki isaan jiranis fagoodhaan itti makamuus hin feene walumaa galatti malee hedduu gammadee jira jechuudha. Amma komentiin kun maal akka jedhu beektanii Ummu Fu'aad jedha komentii haati komentii kana jechuudha. Ummu sabkee bar dhiifamallee naaf godhii ati gaafa caaltuun asirraa booyaa turte mana kee teettee viidiyoo waraabdee qeeqaa turte garuu gaafa gammachuu ishii akkamitti viidiyooma takka martee baga gammaddee jedhiniini naan jette hin jedhiniini. Yaa'u akkuma isiniin jedhani gammachuu kiyyas keessumaan ibsadhe itti bilbilee yaa'u viidiyoon dirqama miti jedhee waan yaadeef maaliifuu biyya tokko jirra magaalaa tokko keessa jirra. Kanaaf malee waan biraaf miti. Akkuma isiniin jedhe namni ogguu sin qeequ akka ittiin jabaattan akka ittiin onnattan malee badii natti fakkaata. Namni na jabeessu jechuun nama na qeeqee nama jabaadhu akkasi jedhee arrabsoo sana yoo na arrabse arrabsoon namaayyuu gizee tokko yaada guddaa isiniif ta'a. Egaa isiniin kun nadaran arrabsaanii turtan nadaran qeeqaanii turtan waan nuti caaltuun hin jedhin hin jiru ana dabalatee hordoftoota illee dabalatee jechuudha. Kanaaf iyyuu anillee kan hin callise
keessumaan gammachuu kiyya ibsee fi dhugaa dubbatuudhaaf wallahi ani caaltuu caala namni natti dhiyaatu hin jiru magaalaa kana keessa. An nama kamiyyuu garuu ija tokko ilaala. Akka biyyaatti immoo mucayyoo naannoo kiyyaati, mucayyoo Ambootii, safarri keenya tokko, nama maatiin keenya wal beeku nuti. Na caaltuu ani qeeqee eessaanuu ishiin ga'uu hin danda'u garuu onnadhu akka kiyya ta'ee morkadhu jechaanii jirani. Maaliifuu namni maasitti taphataadha malee jibbaa biraa miti isiniin jechuu barbaada. Maaliif akka calliftee akka naaf deebiftuu abdii qabaa yoo sitti balleesse dhiifama naaf godhii waan si jaalladhuuf si gaafadhee jechuudhaan fakkaate waan si jaalladhuuf si gaafadhee. Ani qophiidha yeroo maraa akkuma isiniin jedhe waan feetan yoo na gaafattan hedduu tokko natti tola akkasittiin isiniif deebisa jechuudha. Amma nama amma kanaa keessaa atiin kun sirritti madaaltee waan na laalteef ta'a kanii maaliif caaltuudhaan baga gammaddee hin jedheeniin naan jettee. Egaa akkuma isin jedhee obboleettii kiyya qaalii Ummu Fu'aad jedha koomantiin kee baga na gaafattee waan feete ammallee na gaafachuuf mirga qabda. Waan itti amane tokko siif hin deebisaa waan itti namanne immoo macallisaa siif deebisuun immoo dirqama kiyya nama kaamiillee deebisuun dirqama kiyya maaliifuu waan na ordoftuuf waan na hubatteef gaaffii kana naaf dhiyeessitee. Egaa akkuma isin jedhe yaa obboleettii kiyya qaalii obboleettii rabbii kan hin calliseef hammeenya yookiin aarii yookiin hassaadummaa biraa osoo hin ta'in akkuma isin jedhe nama naannoo tokko jiru nama biyya tokko keessa jirru yaa'u bilbilaanis sirritti jabeessee jedheeni baga gammaddeedheeni agamummaan kiyya bootti dirqama miti asirra bahee booni yaani dhibbaan dhibba yoo ta'uu baatellee ijoolleen muraasni boon keessan hin oolu jechuudha. Maaliifuu haadha jechuun maal akka taate isiniif ibsa. Haadhummaan maal akka taate agartanii daa'imtillee ishii dagattee haatillee kuftee rifaatuudhaanii baatii meeqa guutuu ka dararamtee waggaa ga'uuf maal tafe mucattiin kun kan ishiin dararamaa baatee akka lubbuun ishii ba'utti gaa waan caaltu kana jedhee waan isiniif ibsu hin jiru. Kanaafiyyuu ani caaltuudhaan baga gammadde jedhee hedduu tokkan gammachuu kiyya ibseefii jira. Garuu asirra bahee isiniif hin ibsine aniin kun waa baay'ee dabarsaa jiraanii agartanii hassaada meeqanatti bitame diina meeqanatti bitamee jira. Gara kiyyatti goree ishiillee dagadhe malee ani gammachuu ishiitiif aarallee hin qabu waa takkallee hin qaban garuu guutumaan guututti kan hin caaltuudha gammadu yoo qeesanaa gabbaatee bakka biraa jijjiirrattee ilmoo ishii fudhattee kophaa ishii baatee akka feete jiraatteen ishiidha gammada. Ammallee ani baay'ee keessi kiyya namanu maaliifuu namtittiin maal jettee Mayimuunaan kiyyamoo maal kiyya duute jettu sun achi yoo gabbaatee ammallee caaltuun akka onnee hin qabne akka ishiin keessi ishii sodaatu argitee siirii sanas namni yoo sodaate bareeda miti siirii sodaatu hin qabu namni yaa rabbii kiyya jedhee itti jabaate akka Sa'iid keenya sanaa gochuu qaba. Waa hunda ishiin irraa fixxee jirti mucattii kan ammallee baatee kan himmiitii jedhuun keessi kiyya dhiphata malee ani caaltuutti aaree miti yookiin immoo ilmoo ishee argachuuf aaree miti. Maaliif anaara wanti nama aarsu takka illee jiru kun nama gammachiisan caaltuun haadhoo kiyya wajjin nyaadhee wajjin dhugee nama kootii jechuudha ishiin. Kanaafiyyuu egaa Ummu Fu'aad keenya deebii argatteetta jedhee abdii sirraa qaba. Kanadha. Kana malees immoo ijoollee tokko tokko dhiifamallee naaf godhaati ijoollee hunda osoo hin taane ijoollee tokko tokko maal jechuu barbaada viidiyoo shoortii waan akka fiiltariidhaan dhiira fakkaadhee gadhiisee takka ni jira. Isarratti ijoolleen lama sadiidhaan basmush ijoollee hedduu ijoolleen lama sadii rabbiin siif haa dhiisu kanamaaf gootee jallattee jirtaa karaa qajeelarra jirtannaan jettani karaa qajeelarra deeminaan jettani ani alhamdulillah karuma qajeelarra jira. Kun immoo aartiidha. Nuti jaarraa 21ffaa keessa waan jirruufu aartii ofii guddifatuuf waan namatti bohaarsuuf laaluuf gochuuf malee waan jiru yaani waan jiru namaa keessa laaquu yookiin immoo waan rabbitti nabu sunatti hin fakkaatu. Maaliifiyyuu kana daran namni hojjetu hin jira. Aartii jechuun waa hedduudhaan guddiftanii kanaafiyyuu gara biraatti na jalaa hin fudhatiina isiniin jechuu barbaada. Waan itti amanee waan hin ta'a jedhe waan godheef waan badii kiyyaatti rabbiin ana haa gaafatu. Yoo isiniin gammachiisu ta'e laayikilleen tuqiin biruma taraa jalaa dhahaa isiniin jechuu barbaada. Yaada naa kennitaniif galatuma. Garuu immoo yaani ijoolleen dhaloonni qubee abshaala ta'uu qabna. Kuni
aartiidha yookiin fiiltariin hojjedhe malee maal waan addaa maal godhee waan badaa maal godhee garuu akka badaatti hin furanne isiniin kun akkamitti fudhattan ani hin beeku. Kanaafiyyuu kanas ta'ee sana yoon balleessina of galchaa waan caaltu immoo kanuma isiniin jechuu barbaada dhuma ishii haa bareechuuf jedha malee gammachuu viidiyoo tokkitti kanaan argitan hin gammadiina isiniin jechuu barbaada. Gammachuun haga dhumaa haa ta'u yoo jettan rabbiin magaalaa kana baasee biyya ishii dachii biyya ishiin gahee daa'ima ishiillee bakka itti haa godhattu jedha du'aa godhaa fi kanuma isiniin jechuu dhufee galatoomaa jiraadhaa yoon balleessis na of galcha. Aku kudu banu